كاميرا جرا إنا كاميرا جرا منك يكيس أكملت مال أكسين أسادم أكملت أكسين بات هون دسا فيديو يسا ورابي سيرجو دندا أكملت كاميرا قبدا ساني سنجرين من كوتيتي الست مرة كاتها ساعة الست مرة أصلي أيوه سيجاره أنا يو أكملت أكسين بات أكهالك كمين أكسين أكملت أكسين جيسة si agarsiisuu danda'a mush isin birri gizee duraa sanillee ani rakkadhee birri naa guuraniif akka saasaa ture dhiifama naan jette natti deebite okay narraa maxxasite narraa dubbatte nama narraa dubbatte sani ka narraa dubbatte maqa balleessummaa kiyya maa fudhadhee galee mucattiitan qanii san birri 900 na kenne okay qanii namichi deebisisani paaspoortii kiyya naa kenn duraa na nyaataa turte amma si biraa deemachuu wallaalte haqa irraa qaba haqa biyyarraa fideen qaba haqa kiyya san huyyuu maqaa kiyya caalchifadhee fuudhee itti kenne paaspoortii fi shaantaa isi nutu paaspoortii hojii nama baasamee ati yoo jettu هاديم تو اسم ما نرى هاديم تو وان همان ندبتني غبر غباتي مقاك يا و ناغو راجتون سرنين مكان ما ترى كمالك يبي كمانينتك يمبن حق نياتي مالي ذاتي ابارو دنديتا وان فيتنان جچو دنديتا سانيو رب رادف ملنا غو وان فيتنا سو دنديتا نسندو امو نمني اسر جرو كون اندساتو قاما دسي قبه انمي چلي قبه اكميتا كمجتين تو نغما كانسليشن انتان asirra birrina nyaate madrishuu taate guuruu dandeettan hirbaatu fi dandeettan karaa biraati garuu ammoo maqaa namaatirra oduu amma nu gaafi maafi malee bar dhibbatti saaqlan hirpinee fi aaminaa ta'e namira keessa no hirbaadha isin bar maqaa kiyyallee balleessaa anallee abara hirbatanii abaarsin gara yoo rabbi anatti argamee dhufti hin dhufti kanaayyuu mucattiin tun na dhufte akkuma obboleessi isillee as keessa amma isiin 900 kana biraa qabdi mon qabdu aaminaa asli awwaa dubbadhu ammalshee أمينة كلها أكو مدورة نمتي أكنا نقول أمينة دقيقة أول شيء ككتة أنا ككتو نبيرة جراجتها ككتو ندقيقة فدو بس نمشي كنا نبيرة قافة فوتة قلشتو أتقافة نما توقو قافة بيافدو ركنا نما سني هندا الريسبونسابيلتي يوكا نمو اتقافة تمو ما فوتتين كبيا قافة في الدنيا جور of course كيساتو دلالون أيوة ركنا نما سني متى رفوتتين كبيا في الدنيا مش إزي يوكا هذا تنتهي توميتي أصوماتها كان كيرا دابتتي آمين أمتي يا جلاجت إرّا أرجع توميتي أصونا ما إزي قدي يو تاتي نما بيجا في الدن توك اتجافتهم ما فرتني بيجا را في الدن إرجع في الدني أسجيسي تاني كوما جهاتا مرانيا تاني بيجا كنا فوتاني جيسي تاني جتاني أبا في دسان جلتاو هنگا وقال ماتي هيك أمان سون يا مافي هوجي قلتي بيتانقل كي مرجانقل كي قلتي ناميتش سيوب الريد وقت ناميتش سان إرّا bitaan baate mirgaan baate samii sente dachi sente irraafuu dhufi mirga situ qaba namichi sun yoo dhoggate hoo situ itti gaafatama mallaqa haadhatee namalee haati tenna wanni kaameraa afootti kakattuuf hin jiru kaddandeettii dhageen nabaasi sittima dandeettii namicha san irraa mindaa fuudhuu fi ka hin qabne osoo muyayyoota nama san keessatti ajjeesanii osoo waan takka godhanii maaliif fuutee galchite tokkoffaa yoo tana mataa kan keetiyyuu seera hin qabdu kaameraa mana keessaa qabda malee seera gadi baatee ol deebituun hin qabdu nama baasaboora hin qabne tu keessattuu dallaalonni Dubaay hin keessa jirtan baasaboora yoo kan qabne baasaboora namarraa fudhattaniitiin ukata kaayattanii jechuudha teessaniifuu mataa keessaniifuu gabbaataniitiin moodesii bitattanii ol deebi'uu hin dandeettan gina immoo namarraa baasaboora fuutanii haadha namarratti taatanii abbaa namarratti taatanii fuutanii ol kaa'attan haati tun hadda ilma ofii facaaftee dhufte osoo haadha tan ta'e taate hoo osoo ummaa tan ta'e taate maal godhuu hedda akkuma kan keetii san bar osoo taatee fi osoo jireenya qabaatte mana keessa kaameraa galfatte algaa bareeda galfattee jaarsa ofiitii waliin shallaluu barbaaddi bar haati tante tanadha ankaraata taartu tun tanadha shintibeetii namaa miicaartu tun ati saalfattuu ofirraa maaf kakatti wanni kakattuuf namicha situtti gaafatamu maaf fudhate namichi sitti kenni taanaan mallaqa mucattii situ kan arrabsuun dhageeffadhu asirra naarrabsuun illee narraa fuudhuun no mustahil akkanatti narraallee fuudhuu hin dandeettu haasa'uu illee hin dandeettu dammoo kana hunda mirga afaan kan kee guuttattee afaan haasa'uu hin dandeettu namni feemas ta'ee fooyin fooloo baay'ee qabaam jedhee namarratti waan fedhe haasa'uu hin dandeettu mustahil narraan haasa'uu hin dandeettu dhugaa jirtu sitti himee siin jedhaa dhugaan jirtu asli na dhageeffadhu ati fakkeenyaaf mana hojii tokko yoo nagalchite namarraa gad nama cabsitee odoo maaninatti namaan beekne cabsinee obboleetti tiyya barsiin arrabsine yaanini sin arrabsine bar maaf dhugaa didda ani mana dhugaa didda sii miti dhageeffadhu sii miidiyaa na lallabuu miti obboleessa isii dhageeffadhu
si media lallabuu miti obboleessi si haqaattu as keessa jira dhageeffadhu narraa bahe ina odoo namni kun miidhame Ano obboleessa bitu as keessaan qabu. addi cadda amma jechuu dandeessa. Obboleessa Somaalee as keessaa Amma qaban. asli dhageeffadhu amma asli dubbatamuu danda'a haasamuu danda'a haa guuramuu fi karaa feetaniin guuraa fi si galee garuu ammoo waan hin taaneen akka hin taane boottee birrii guurrachuun normaal haa guurrattu haadha illee haadha mallaqa tiktokii irra guuruu fi isin galchuu haqa siin si bira qabdu bicha karaa jirtu hundi Asli baddu guuraa fi maal godhaa fi mallaqa tiktokii irra abbaan barbaade haa guuruu akka nan arrabsin kasanii isin galchu. Amina gura naa kennime. Innaga. Harmee ta'e tara si biyyarraa fide moo nama biraatti fide? Ana fide biyyarra. Ayyee. Osoo rabbiin godhin mucayyoon tun na dhukkuba jette duute lubbuu itti gaafatamaa harmee kana akka nama isii biyyarraa fide akka oromummaatitti illee akka islaamummaatitti illee akka arsooma akka biyyummaatitti illee itti gaafatamaa rabbii gaditti eenyu biyya Dubaay keessatti. Ana qaba. Haati faatee kanuma si jechuu barbaadde wal faamu. Eeywa shuufi asli maali si fakkaate ina laal. Karaan haati faatee jette dheeraan sun hin dheerate malee gabaabduma tan. yaani isin nama arrabsaati Ani isillee hin beeku hayyoo tanallee hin beeku an kanuma siin jedhe sadina me asli maal si fakkaate ina laal. Amma akkaati kafattee haa fudhattu jette sanitti ilma Amina dhageeffadhu bakka haa kakattu jette sanitti jechuudha. Maabraatiin irra cufanii boodaanes yoo ba'e onlaayinii irraa baya gizee takka dubbadhee deemuu barbaada. Onlaayinii irra bullanu ati onlaayinii irra. No, barre widdi ana harmina kabajaatiin arrabsitee fillooma takka Aminaati jedha hojii naa ta'e soo maabraatiin sitti amma ati eega waan kana itti gaafatamaan si ta'e 900 kana ka isiin mana arabaa dalaide kana arabichi sirratti erge moo osoon ergin itti erge jedheen. Aslan hin ergineeyyu aslan namicha amma bilbilte odoo ati keessa jirtu odoo atamma keessa teetu kana namicha haa bilbiltu ergeef jetteem yookiin ammoo anuun bilbila yookiin ammoo hawwiin na bira jirti haa bilbiltu. Hawwiin na bira teete dhagaa bilbiltu. Waa'ee isii dhiiset waa'ee gannoo dhiisi namichi birri isii kana sitti erge moo hin ergine? Hin ergine aslan namichi silkiin irraan kaasu wala mucattii akira galchitanillee waraqaan hojjetu namichi dawaama hin beetti mucattii tana bar odoo manarraa deemi bakka tikeetti siin muru an siin barbaadu ofii isiiti lakki an galuun barbaadu dalagaa biraa galuu barbaadanna an dalagaa biraa si galchuu hin danda'u gizee duraallee maqaa keenya balleessaa turte. Isii miti anaa miti nama lama ragaa qaba asli isii fi mucaan wayii gosa isaanii keessa jiru gosa isaaniitu as keessa jira nuu yoo ina nuu hirphannee sirraa hin murra obsi jedhani sagalee qabammoo sagalee jaraallee qaban kana ajaa'ibu amma tabakka mucayyoo tanaa buuftee galchitellee dhiifama naa godhiiti asli osoo mucattii tanaa mallaqa isiin hojjette namichi hin kenniniifi tabiraa maal godhuuf gurguratte ati akkamitti maal gurguratte tan sarratanya tan maal gurguratte ati waraqata hin dhoofsinneef silkii sirraa hin kaasu maal godhuuf gurguratte sarrata mucattii tan maal godhuuf gurguratte hay ofii ragaa ofii bahu jirti maal taatan oromoo ofii ragaa ofii bayaa jirtaa bare ati ofii ragaa ofii bahu jirtaa bare osoo mallaqa tanaa hin kennini mucattii tan kana deebi dhageeffadhu ina maa bakka buufte mucattii tan mucattii tan maa bakka buufte tun rakkatee deebitee mana kana. Laa rakkatteen deebine quufaaf deebite kuwaasi taphachuudhaaf kiiloolee keessa deebite gannoo mana kana rakkadhee deebee Amina na dhukkubee jecha ijoolleen sirra teessee amma ijoollee sirra keessa jettu ijoolleen ati kaameraa bantee sagaleen waraabde tuni haga atiif abbaasi waan feete waan fedha keessanii haasoftan malsi takka waan dubbadhe kaameraa dheena waraabeera sirre. Namni nama mana kee keessa taa'ee nama haada keessa gale ijoolleen sun ta dhufte jechuun ana murteessitee gadi baatee akera irra maal jette obboleeyyiin isi haftaa miidha obboleeyyiin tikkeetti murtee haa galchitu isinuyyuu silaa oduu nu taate karaa irra gabbaamnee qalla jette ijoollee amma isiin firasii teettu kan
isinu warra ulfinnaati mana deebiftanii qallabaa akkana gootanii jedhaasi ijoollee sun deebite obboleeyyiti yabbaaftee dawwaltee obboleeyyiti yabbaaftee dawwallaan isin birrii qabdi birrii isii tana kadhataa hin jirtu mallaqa isii qabdu mujattiitaan maal godhuuf gurgurattee ati dallaala kanarra birrii suudhaati tikeetti muraadachaa jette jarri obboleeyyii kanaa as keessaa qabatu obboleeyyii taateeti isin waliin gatteettee na gurgurattee sababeeffadhee paaspoortii kiyya akka qabdu akka bahuun baasii biraa bahe malee Ganno dia apa barbaadan akka barbaadan godhaa dhiiga namaa gajjisaa teessaniif waraqata qabanii wanna banattanii man uffataa banattaniitiin ittiin bashannantan isin dhiiga haadha miskiina gannaqaatiin mujattii sana osoo mindaan jedhin maaliif tabiraa fuutee bakka buufte wanni tabiraa fuutee bakka buufte maal eega tanaaf birrii hin kennin dalagaa dhufee masaa jette namarraa daffaan arabaakish ati feema santaatu dhiiga haadha miskiinaatiin jireenna jiraatta kaameraa mana keessatti galfattee nama na haati qabeenyaa karaa keessatti nafana dubbatu isin ajaa'iba sun illee boruuftee akkana mataa keenya tuquu miti bara asii bar dubbiin lafa jirti bara asii dhageeffadhaan waggaa 10 hojjetee bara dallaa isii gaafa mana arabaatii nama baasu birrii taanii fuudhee ka'ee taan baasee ka'ee inshaallah bulii takkaa hojjettu lamaa hojjettu baasee ka'ee sarratanya biraa bakka buusa mindaa taanii fuudhee ka'e intalti tun mindaa taanii hin fuune sarratanya biraa fuutee bakka buufte gaafa sarratanya biraa bakka buuftu tana namitti tan irraa maal jetteen namicha kanarra muyyattii tan amma quba hin qabdu illee boru dhuftee nutti bootti aslii bar dubbiin lafa jirtii bar dubbiin adii lafa jirtii dubbiin lafa jirtii argeera garuu yoo suuta tasgabbeessinee haadha fa'aa Aminaa fi Gannoo walitti araarsine araara jiraan fedhaa bar wallahi araara jiraan fedhaa waan inni marraa qaba lachuuyyuu ati faatee dhimma biraan irraa qabatte haa dhuftu ati yoo haqa mucattii baasuu barbaadde akka namni tokko akka nafaanaan dubbanne waa si gaafadhu ina asli malee akka namni tokko nafaanaan dubbanne isin kana malee barbaaddu warata warri gaasira jirtan no bas akka namni tokko nafaanarraa illee dubbachuu hin qabdu na wajjin illee dhimmisi dubbisu hin jiru akkaan yoo namaa bakka bu'u bas amma dhaggeeffadhu tole galatoom anuma akka bajedhu hukkatu rabbi si akka baju ani beeyta akka nama kennaa waan gaggaarii malee waan wannoo kana yaadu negatiivii kana ilaalu positive ilaala amma laal Aminaa tiyya maali beeyta tokkoffaa mucayyoo tana fitu biyyarraa fitu birrii kafalattee dhufte tolan finne lubbu dalagaa fitu galchi arabdichi kun ati bira galchite kun birrii Aminatti si kennee jedheen fedhu si haa kennu fi baatu namitti tanammotu bakka isiin irraa baate bakka ina maali beektaa asli bakka sanitti chaarjarii kiyyallee dhaabataa jira yookiin ammoo silkii keetii seenaa fidhe silkii kee mucayyoon tun yoo biyya galuu barbaadde nuu galchuu irratti hin gargaaruu hin dandeettaa akka maal ta'ee si gargaara nu isirraa qaba haa dhuftu na bira isin na bira haa dhuftu kaansileeshin godhe akka walit dhaadataa raayyu kabajaan beektu bar dubartiin gisee kabajaarra qaban asli maaliif gaafii gaafachuu barbaade gaafadhaayee naa deebisuu qabdi Aminaa gaafii tokkotti si gaafadhaanin walitti si daraartu jira waan mallaqaa irraa guddaa boo'icha hin qabnu amma hayyee kafiila isiin bira jirtu sanirraa namni mallaqa fuudhuu danda'u namni mallaqa ishee fuudhee galchuu danda'u si mataa kan keeti ati mallaqa kan kee kiisha keetii baaftee harmee boottu tana jechaadha harmee tanti isin ammaadha tanteeti sagalee irratti mirkanaa'aa jira waan ta'eef ijoollee daa'ima yaazala coloqetteerti ishee galchitee ati kafiila kan kee kaafaa wal beektummaa irraa barbaadattee fudhanne ati isii galchitee tante birri baaftee jechuudha silaa mana kaameraa qabu galta maashaallah nama Ameerikaa kana mana kaameraa qabu hin galu jedhan dhugaa dubbachuu bar abdii waatu jira bar maali beektaa waatu jira bar waan jiruun argine ati isaan tawfiitiifu badanii ala hojjetan kafiila jala erga badanii waggaa 3 waggaa 4 warra biyya fide jala waraqata takka rabbiin itti hin beeku kagalan mana ijaazaa galan yoo waa argatan shaqqala ta'a jechuudha argitee
gurdii hudduurra godhatanii mandara keessa zooraa yoo waa argatan maal godhanii dhaabatanii suura viidiyoo hojjetanii asirra maxxansanii warroonni biyya barbaadan irraa dhufuu barbaadan heeloon hun jedha waa hundaan nutu isinirraa guuta akkana isinii goona hin dalagattanii jedhan. Miskiinni keenya laaqobsachirraa gabbuusee heeloo jedhee miskiina biyyaa itti baaseetiin itti fidata akka hadhateennatan. Gaafa kaan maal gootiree? Nama biiroo hojjetu walii galtee fuutee gurguratti nama seera qabu wayii walii galtee jechuudha. Gaafa achi galte arabni ajjeesee waan barbaade godhee isiin jaarsa ofiitiin waliin kaameraa mana keessa galfatte yookaan akkuma tanaa televezyiinii ittiin galfatti mallaqasanii suuqii ittiin banatti uffata ittiin gurguratti quban qabdu miskiina jechuudha. Afaan kamiin gaafatti maaliin gaafatti xunfish jechuu hin dandeettu. Taan asitti jedhee odoo takkaa miti odoo 8 arabni irraa fuudhee waan dandeettii gaafachuudhaa hin qabdu maaliin gaafatte ta'uu ofiitiifuu seera hin qabdu yoo seera qabaatte seeraan nama gaafatti bara. Arabni rabbiin sodaatee kennaafii jira malee dhibbi keessaa parsantiin 95 rabbi tu danda'a malee homaa isaan danda'an jiran. Waa takka gaafachuu hin dandeettu hattoonni Dubaayii hundi isii jechuudha. Takkittiin isii waraqata seeraan qabdu. Jarri nu qabbaate ruuza bita wannoo ibitattee ol deebi'uu hin dandeessu. Aaminaa tan ol deebisaa namni biraallee birriidhaan himata. Asiin dura dubbiseenii na diddaa asiin na agartuuf viidiyoo bahee. Mee waan tokko qoy osoo gaaffii sanitti taree hin deebifna. Gaannoo. Oye. Kaameraa isiin maalin shamarran isiin biyya irraa fiddutu jaarsa jalaa xabbataaf galfatte mana keessatti jaarsa eeguufi. Mee suutanuu deebisi kennoo ta'e. Maal beekan jaarsi sillee nama jabaa lakki kaameraa homaa. Wanna eeggattu galfatteerti malee ani waa maqaa isii illee. Jaarsan eeggatti moo qabeenya biraa isiin qabdu wayitti. Jaarsi isiin mana nooltu kun ijoollee hojii dhabdee achitti akka maleetti jirti achitti. Ijoollee masan jalaan yookaan qabataa fi galfatte na fakkaata. Okay, namni 2,000 fi 4,000 fi 300 jirtan kun argitanii. Namni obbola haadha teessan Gaannoo bira dhaabbachuu barbaadan akkaawuntii yaa'u maallaqa 900 tagne gara nyaattuma uuma isiin ifaayyattee fi malee warri galchee fi biraayyuu dabarsee hin jira. So kanaaf namoonni Gaannoo bira dhaabbachuu barbaadan nama baay'ee waan jirtaniif akkaawuntii kana qabadha Gaannoo bira dhaabadha. Maashaallah bareedaa yuutaroon. Okay, namni haadha teen Gaannoo bira dhaabbachuu barbaadan 1,000 15 65 11 99 8 Mustafaa Baatii obboleessa isiiti akkaawuntii kanaan bira dhaabadha Gaannoo bira 900 nuti gaafimaa fi Aamina illee nyaattu arabdichi illee dhooggatu hoomaan hir'isu hoomaan dabalu rabbi isin haa kabaju guurtanii fi jirtanii garuu mootu namoota akkanaa baalagee nama dararu kana fiduuni akka namni biraa irraa of eeguuf taya malee nuti amma 900 tayyoo kenniteef illee mucattii tana duroomsitu uummata kiyya. Duroomsitu yoo hambifattellee kunoo isinuu bakka buuftanii fi akkaawuntii irratti galchitaniif jechuu isinii gala miti. So kanaaf garuu nama baalagee akkanaa kanniini nama biraattu baratee irraa of eega warri as jara taa'ee ilaalu kun jechuu namni amma Aaminaa tana akka isiin hattuu akkanaa yoo fiddallamu suuraan ol baatee teettee haasa'uu qabdiyyu namni hundi. Suuraa maxxansuun barbaanne malee hin jira suuraan baay'ee bareeddi garaana nyaatte malee suuraan. Maal bareeddi tun maal bareeddi dhiiga haadha miskiina nyaattee kaameraa mana keessaa qaba jetti sanuu. Maawwan haafatti ijoolleen hin Akki gadin bu'aa akkaawuntii illee namaaf irra deebi'i birri 100 jettanii illee tuffatina. Akkaawuntii keessanuyyuu akkaawuntii qabadha. Aaminaa ta'e nasillee rabbi si haa qajeelchu 900 yoo si bira jiraatte deebisii fi miira keessan galini hundaafuu 1,000 15 65 11 99 8 Mustafaa Baatiitti obboleessa Gannooti akkaawuntii kanarratti bira dhaabbadhaa fi ilma ofiititti akka galchu godha wallaahi. Siyaasni kiyya takkatti qofa wanni dubbadhee gadi bu'uu barbaadu. Akkana fakkaatutti Aaminaan tunillee intaluma Arsiin na fakkaata silaa mootiin gurra eeggata jedhanii atamma gurra nu nyaatte gurra kee of nyaattee kaatee nullee gurra nu nyaatte maqaa nu balleessite yoo dhugaa taate osoo isiin aqumayyuu sirraa qabaachuu baatte osoo haqni isiitu sirra jiraachuu baate akka tantee birrii 900 san kafattee fi kaatee yoo nu gaafatte agatti matanatti illee birmannaa ammoo gurra nu nyaatte dhuguma rabbiititti maqaa nu balleessite.